Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoo guyyaa irraa of harkaa qabnuun isinitti hima. Gochaan uummataa abbuu seeraa buqqaasuu kasirnoonni darban Oromoo irratti raawwataa turan waliin tokkuma jechuun Injiinar Jamaal Ganamoo himan. Injiinar Jamaal Ganamoo buqqaatii uummataa abbuu seeraa sababa ijaarsa buufata xiyyaaraatiin buqqaafaman ilaalchisuun turtii OMN waliin taasisaniin sirnoonni darban uummata Oromoo maqaa misoomaatiin buqqaasanii lafa isaa qaamni biraa akka qabatu ta'ee jedhan. Finfinneetti gosoonni Oromoo lafa sana irra turan irra guutuutti buqqaafamanii har'a uummatichi bakka sana akka hin jirre eeranii qe'ee uummata Oromoo kanaarra warri biraa akka harkaa qabu dubbataniiru. Naannawaa Bishooftuuttis wanti ta'aa jiru waanuma wal fakkaataa ta'uu isaa himan. Waanuma sirnoota moofaa keessa Oromoo irratti raawwatamaa turetu har'asitti fufee jira akka jedhan injiinarri kun buqqaatiin uummataa abbuu seeraa irratti raawwatame qaamuma Oromoo buqqaasuu keessaa isa tokko jedhan. Mootummaan dhugaa lafa jiruu fi haqa uummataa abbuu dhoksuuf propagaandaa garaa adeemsisaa jiraachuus dubbatan. Dhugaan lafa jiru kan mootummaan jedhu irraa fagoo akka ta'e simaniiru. Warra haqa uummataa abbuutiif falmu akka waan misooma jibbaniitti maqaa xureessuun haqa uummataa dhoksuun hin danda'amu ka jedhan Injiinar Jamaal warri uummataa abbuu falmaa jiru haqni uummataa akka mirkanaa'u qaamni sababaa misoomaaf qe'ee isaa irraa kaafame beenyaa gahaa argatee waaraan akka ijaaramu misoomaan qe'ee isaa irraa akka buqqa'u otoo hin taane qaama misoomichaa ta'uu qabaaf falmaa jedhan. Pirojektii buufata xiyyaaraa abbuu seeraatiin gandoota 6 jechuunis abbuu Sarkaamaa, abbuu Lugnaa, abbuu Garbii, abbuu Kombolchaa, abbuu Aciroo fi abbuu Looyyaa irraa abbootii warraa 3,000 walii galaan namoonni 15,000 ol buqqa'uu isaaniiti himama. Mootummaa mana jireenyaa naannawaa abbootii warraa 500,000 hin taaneef ijaare. Abbootiin warraa 500,000 ta'an hafan maatii waliin dirree irratti facaafamuu isaanii miidiyaa irratti qoodameera. Manni ijaarame abbootii warra gaaf duraa lafti hiramuu turan kanneen umurii 50 olii lafti maqaa isaaniitiin jiruuf kennamuu isaa odeeffame. Warri yeroo lafti hiramuu hin dhalannee fi warri dhalatanii yeroo sana umurii lafa fudhachuu waan hin geenyeef lafa hin fudhanne ergasii umuriin isaanii ga'ee fuudhanii bultii ijaarratanii maatii horatan lafuma maatiin isaanii kenneef yookaas kutee fi irratti mana ijaarratanii kanneen qotataa jiraataa turan akka ta'e himama. Ragaa beenyaa jedhamu warri kun lafti maqaa keessaniin hin jiru waan ta'eef mirga beenyaa argachuu hin qabdan jedhamuun akka dirree irratti gataman komatan. Kanaanis maatii isaanii waliin dirree irratti faca'anii akka jiran himameera. Dhugaan jiru kana ta'e otoo jiru mootummaan akka waan uummanni abbuu rakkoo wayituu hin qabneetti miidiyaadhaan odeessuu itti fufeera. Misoomni jibbame osoo hin taane akkaataa nu buqqaasanii maatii waliin nu facaasantu gara du'amaaf nu saaxilaa jira jechuun hawaasni achirraa buqqaafamaa jiru komii isaa dhiyeesseera. Mootummaan ammas taanaan furmaata waaraa akka nuuf kennu feen akka jedhan lammiileen achirraa buqqa'an qe'ee irraa buqqaa'uu isaaniitiif beenyaa gahaan akka kennamuufii qabu gaafachuu itti fufaniiru. Oduu keenya itti aanuun sirni inshuraansii fayyaa hawaasaa ogeessota fayyaa 500,000 ol fayyadamoo taasisu jalqabamuuti himame. Sirni inshuraansii fayyaa hawaasaa ogeessota fayyaa mootummaa fi hojjettoota 500,000 ol fayyadamoo taasisa jedhamee eegaluuf qophii irra jiraachuu tajaajila inshuraansii fayyaa Itoophiyaa wabeeffachuun Addis Istaandardi gabaaseera. Sirni kun baatii amajjii bara 2018 hojiirra kan oolu yoo ta'u, hoogganaan olaanaa bulchiinsaa fi walitti qabaan tajaajilichaa obbo Guddataa Abbabaa dhaabbata pireesii Itoophiyaatti himaniiru. Sirnichi hojjettoota mootummaa, warroota sooroma ba'anii fi hojjettoota mootummaa ala idileetti qacaraman irratti xiyyeeffatas jedhan. Akkasumas sirni inshuraansii fayyaa kun yoo jalqabame uummata Itoophiyaa keessaa 17 tajaajiluu akka danda'u eeran. Hojjettooti damee fayyaa marsaa jalqabaatiin fayyadamoo taasisuuf baatii fulbaanaa irraa eegalee qophiin taasifamaa akka ture kan ibsan obbo Guddataan guutuu biyyattiitti tajaajila galmee kennuudhaaf haldureewwan xumuramuu isaa ibsaniiru. Sirni kun jalqaba irratti ogeessota fayyaa irraa eegalee kanaan hojjettoota mootummaa hundaa akka dhaqqabu taasisuu isaas gabaasni kun ifoomseera. Oduu keenya birootiin muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahimad Azerbaaijaan daawwachuuf waamicha dhiyaateef fudhatan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad waamicha sadarkaa biirootti pirezidaantii Azerbaaijaan Ilhaam Aliyeviin irraa biyyattii akka daawwataniif affeeraman fudhachuu isaanii dhaabbanni tajaajila oduu Azerbaaijaan APA'n gabaaseera. Waamichi kun kan dabarfame marii ministeerri muummee Abiy fi itti aantuun pirezidaantii dhaabbata faawundeeshinii Haayidar Aliyev Leeyilaa Aliyev gidduutti taasifame hordofee yoo ta'u, ministeerri muummee Abiy waamicha kana fudhachuun pirezidaantii Azerbaaijaaniif kabaja olaanaa qaban ibsaniiru jechuun dhaabbanni tajaajila oduu Azerbaijaan gabaaseera.
Dabalataanis ministeerri muummee Abiy guddina saffisaa Azaarbaajaan ajaa'ibsiifachuun imaammata hooggansaa pirezidaantii Ilhaam Aliyeviin fi ejjennoo idil addunyaa biyyattiin qabdus jajuu isaanii gabaafame. Marii ministeera muummee Abiyyii fi itti aantuu pirezidaantii dhaabbata faawundeeshinii Haayidar Aliyevii Leeyilaa Aliyevii gidduutti taasifameen Azaarbaajaan konfiraansii jijjiirama haala qilleensaa addunyaa bara 2024 qopheessiteen biyyoota biroof muuxannoo laachuu ishee ibsuun muuxannoo kana hojiirra oolchuun qophii Itoophiyaan konfiraansii haala qilleensaa addunyaa bara 2027 qopheessuuf deemtu akka deeggaranii fi muuxannoo waliif qooduun barbaachisaa ta'uu irratti walii galuu isaanii dhaabbanni tajaajila oduu kun gabaaseera. Amma dura biyyoonni lamaan hariiroo gaarii waliin qaban yoo ta'u, adoolessa bara 2025 qondaalonni olaanoo raayyaa ittisa biyya Azaarbaajaan Finfinnee daawwachuun tumsa waraana Itoophiyaa waliin qaban cimsuu irratti biyyattii waliin mari'atanii turuun kan yaadatamu. Hariiroon Itoophiyaa fi Azaarbaajaan yeroo dhiyoo asitti damee ittisaa, teknooloojii fi tumsa idil addunyaa akkasumas dhimmoota jijjiirama haala qilleensaa irratti bal'achaa dhufuun isaa waltajjiiwwan idil addunyaa irratti tumsaan hojjechuuf carraa haaraa dippiloomaasii haaraa uumas jedhameera. Oduu keenya birootiin Soomaaliyaan waliigaltee waraanaa haaraa Qaataar duukaa mallatteessite. Soomaaliyaan waliigaltee waraanaa Qaataar waliin mallatteessite. Miidiyaan mootummaa Soomaaliyaan gaggeeffamu sonnaan akka gabaasetti biyyattiin waliigaltee humna waraanaa gamtaa Imireetota Arabaa waliin taasiftee turte torbee darbee erga gargar kutuu beeksiftee booda kan taasifame ta'uu isaatti ibsame. Waliigaltee kana Dohaa magaalaa guddoo Qaataaritti ministeerri raayyaa ittisa Soomaaliyaa Ahmed Mo'aalim Fiiqii fi itti aanaan muummee ministeeraa Qaataar akkasumas hoogganaan dhimma waraanaa biyyattii Sheek Saa'id Biin Abdurrahmaan akka gidduutti mallatteessuus gabaasi kun eereera. Akkaataa bu'uura waliigaltee kanaatiin biyyoonni lamaan dhimmoota akka leenjii waraanaa, muuxannoo wal jijjiiruu, dandeettii ittisaa guddisuu fi tumsa nageenyaa cimsuu irratti walii galaniiru jedhan. Kaayyoon isaa ammoo nagaa fi tasgabbii naannoo deeggaruu akka ta'e ibsameera. Aangaa'onni biyyoota lameenii waliigalteen kun tooftaa hariiroo Soomaaliyaa fi Qaataar gidduu jiru cimsuuf tumsa ittisaa fi nageenyaa yeroo dheeraa irratti waliin hojjechuuf walii galuu isaanii kan agarsiisudha jedhame. Waliigalteen kun kan raawwatame erga mana maree ministeerota Soomaaliyaa waliigaltee ittisaa fi nageenyaa gamtaa Imireetota Arabaa waliin qabu hunda dhaabuuf murtee dabarsee booda. Murteen kaabinee mootummaa Soomaaliyaa kun kan fudhatame tokkummaa, daangaa lafaa fi sirna dantaa mootummaa federaala Soomaaliyaa eegsisuuf jedhee waliigaltee kanaan dura gamtaa Imireetotaa waliin taasifame hunda akka gatii hin qabne labseera. Tarkaanfiin kun erga fudhatame humnoonni waraanaa Imireetota Arabaa Soomaaliyaa keessaa ba'aa jiraachuu dhaabbanni odeeffannoo Middle East gabaaseera. Akka gabaasa kanaatti gamtaan Arabaa loltootaa fi meeshaalee waraanaa buufata waraanaa Boosaasoo fi bakkoota biroo keessaa baasuu jalqabee jiraachuu ibseera. Kunis tarkaanfii Soomaaliyaan waliigaltee biyyattii waliin qabdu erga addaan kuteen booda ta'uutti ibsame. Akka dhaabbanni kun gabaasetti loltoonni biyyattii gadi dhiisanii ba'uun haala naannicha keessumaa dorgommii Saawud Arabiyaa fi gamtaa Imireetota Arabaa galoo galaana diimaa irratti yaaddoo ka fidudha jedhe. Oduu keenya dhumaatiin Masiriin dhimma hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa laga Abbayyaa irratti ijaarte baatii fulbaana darbee eebbisiistee ilaalchisee ataakaaroo keessa seenteetti. Ministeerri bishaanii fi jallisii biyyattii Aaniis Siwaalim paarlaamaa irratti dhiyaachuun haasawaa taasisaniin Itoophiyaan bishaan Abbayyaa hidhuun miidhaa Masirii fi Sudaan irraan geesseef beenyaa gahaa kaffaluu qabdi jedhaniiru. Kana dura Masiriin bishaan Naayil kanarraa waggaatti kuubik meetirii biliyoona 55 argachaa turte keessaa kuubik meetirii biliyoona 38 akka ta'u irra teera jechuun ministeerichi haasawaa isaaniin ibsan. Hammi bishaanii Masiriin yeroo ammaa barbaaddu waggaatti kuubik meetirii biliyoona 88.5 ta'uu kan ibsan ministeerri bishaaniif jallisii biyyattii kun hanqina uumame kana furuuf bishaan kuubik meetirii biliyoona 23.2 ta'u mala deebisanii hojiirra oolchuun fayyadamaa jirra jedhan. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp tibbana xalayaa gita isaanii pirezidaantii Masirii Abdul Fattah al-Sisiif barreessaniin dhimma hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaan laga Abbayyaa irratti ijaarte wajjin wal qabatee rakkoo jiru gidduu seenuun jaarsummaan furuuf akka barbaadan ibsaniiru. Xalayaan White House ba'e kun Itoophiyaan qofaa ishee hidhicha fayyadamuu akka hin qabne akeekkachiiseera. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon har'a of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii Keelloo hafe waliin turtii gaarii.